Yeroo tokko tokko wanti namni hin beekne kan namatti dhufu baay'eetu jira. Asirratti kan argitan kuni chaarjerii dhagaati yookaan immoo paawur chaarjerii isa jedhamu san isa chaarjeffamee ka'ee bilbila irratti chaarjeffamu jechuudha. Namni wallaaltanis hin jirtan paawur chaarjerii namni wallaaltan hin jirtanii baay'een keessan ni beektu jechuudha. Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenyaaf haarawaa taatanii like share subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Anis obboleettiin keessan yeroon jajjabina keessan argu waan haarawallee hojjedhee gara keessan fiduudhaaf hamileen godhadha. Egaa garma viidiyoo kiyyaan sin dabarsa. Gara viidiyoo kiyyaa yoonan sin dabarsu jechuudha. Warroonni viidiyoo kana ilaalaa jirtu. Viidiyoo kana obboleettii keenya kanatti dhagaan chaarjerii kun bakka raftutti itti fanadda'ee ajjeesee oole. Rabbiin garuu ishee baaseera. Yeroo baay'ee wanna akkanaa kana ni dhageessu keessattuu bilbila wal qabsiisee galgala yeroo rafnu bilbilas ta'ee chaarjeris ta'ee baay'een keenya bilbila kanas oduma laallu of jalatti dhiisnee kan rafnutu jira. Akkasumas immoo paawur chaarjerii kana lafarratti guunnee kaanee of cinaa goonee bilbila keenya chaarjinee kan rafnutu jira jechuudha. Kanaa gaditti namni of eegee of baasuu hin danda'u. Rabbiin nama baasu, waaqayyoon nama eegu, waaqayyoon gaditti immoo of eeggannoo gochuun waanuma jiru jechuudha. Obboleettiin keenya kuni akkuma argitan jechuudha. Akkuma keenya gola madaamii keessaa ol jettee gadi jettee nama hojjetachaa jirtudha. Haa ta'u garuu gizee gola ofii seenan ka dadhabbii hedduutu namatti dhaga'ama. Qaamni namaa ni dadhaba. Iddoon chaarjerii suni iddoo kilaasii keenya iddoo algaa keenya irraa fageenya irra yoo jiraate nuti immoo paawur chaarjerii fayyadamuu irra filanna jechuudha. Paawur chaarjerii kana gizee dalagaa qabnu ni chaarjersinaa. Gizee kutaa keenya gallu immoo algaa keenya gubbaa teenyee isaan chaarjeffachaa bilbila keenya fayyadamna jechuudha. Ishiin illee akkuma nama kamittuu kutaa ishee galtee bilbila kana haala saniin fayyadamaa turte galgala yeroo raftu erga fayyadamtee xumurteen boodatti bilbila ishii akkasumatti irra gootee of cinaa gootee rafte kan ishee raftu soofaa gubbaadha akkuma argitanii soofaa kanarra gootee kaatee rafte jechuudha. Raftee akka tasaa harka ishee akkana yoo tuttutu tasa kan namni gamana garagaraa gamas garagara gizee rafu jechuudha. Gizee garagaltu tasa paawur chaarjerii kana tutte jechuudha. Paawur chaarjeriin kun akka ibiddaa ishee gube. Yeroo akka ibiddaa ishee gubu kana rifattee kaate maaltu na guba jette rifattee kaate paawur chaarjerii kana yeroo laaltu paawur chaarjeriin kun fanadda'uuf ta'a jechuudha. Rifattee olutti haaltee ibsaa ishee bantee yoo akkana qabdee akkana lafa gootu rabbiin yookaan waaqayyoon waa ta'e jedhee waan sababa kanaan waa ta'e biyya ormaatti hafi waan hin jennee fi guyyaan ishii waan hin geenye fi rabbiin ishii uume ishii baasee haala saniin ofirraa yoo achisiisitu gizuma san oduma ishii laaltu fanadda'e jechuudha. Kanaaf yaa obboloota koo yeroo baay'ee wantoota garagaraatiin miidhamni shamarran biyya arabaa irratti baay'achaa jira. Ijoollee baay'een wantoota hin beekamneen biyya ormaa keessatti kan hafaa jiran jechuudha. Waan immoo yoo nama jaalate akka ba'aniin alattis nama nambisiini akkasumas immoo wantoota sababa hin taane jidduudhaan namatti hin fidin. Wantoonni akkana wanta hattuu jedhama. Wantoonni sababa addaatiin nama fudhachuu yaalu yookaan du'a hattuu tasa kan namatti seenu osoo hin beekamin jechuudha. Kanaaf obboloota koo adaraan sinin jedhaan akka nama tokkootitti yoo ta'e aga feetan yeroo dadhabdanis aga feetan yeroo sinii gamte illee jechuudha. Wantoota akkana kana yeroo fayyadamtanii yeroo teechaan qofa fayyadamaati. Yeroo kaan immoo yoo danda'ame iddoo firaashii keessanirraa fageessaa jechuudha. Iddoo riba keessanirraa fageessaa. Bilbila illee yeroo chaarjerii irra gootanii chaarjeriin bilbila parsantii 100 fudhatee yoo ka'e irra taa'aa yoo ture immoo rakkoo addaa namatti fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf rakkoon kun immoo akkasinitti dhufne isin immoo yeroo dhumaan irraa of eeggannoo godhadhaa jechuudha. Waaqayyoodhaan gaditti abbaa yoo of eege jechuudha kan of eeguu danda'u. Nuti shamarran biyya arabaa rabbitu nu eega. Isa asii olii kana nu eega malee nuti illee of eennee of baasnaa hin jennu.
kana waaqayyoon gaditti immoo of eeggannoo godhadhaa. Aguma fedhe soota bilbila keessanis jechuudha. Amma yeroo rafnu baay'een keenya tiraasii oduma rafnu bakkuma rafnutti oduma bilbila laallu eerfoonii osoo garra keechaan fudhatiin akkasumas immoo bilbila odoo ofirraa hin fageessin osuma bilbila laallu kanachumaan hafnutu jira jechuudha. Sababbiin kun maalidha? Yeroo baay'ee nuti bilbilatti yeroo dabarsinu amma ani galgala hin rafu dhugaawwan ofirraa isinitti hime galgala hin rafu bilbila irraan tura jechuudha. Haa ta'uti immoo amma madaamimti jechuudha. Isheen ani bira hojjedhu galgala intarneeta cufuu eegalte jechuudha. Intarneeta cufuun guyyaa duraatti na aarse guyyaa lammaffaa na aarse jechuudha. Maaliif intarneeta cufti? Garuu akkani irraa fayyadaminatu beekaa jechuudha. Intarneeta cufuu isheetitti baay'ee tokkoon irraa fayyadame. Sababbiin isaa hoo intarneeta hin qabu jechuun bilbila wanti ilaalu hin qabu, wanti ilaalu hin jiru waan ta'eef bilbila achumarraa ofirraa fageessee saniin booda waaqa kiyya kadhadhee kan nagaan na oolchite nagaan na bulchi jedhee irriba koo rafa jechuudha. Irriba ganama ofuma isaati bakka ofuma isaati wala jedhee narraa irribni kun narraa badee fuulli kiyya duraan gizee intarneetni hin cufamisan yeroon irribaa ka'u fuulli kiyya baay'ee tokko bakka nama kaballaadhaan gamana kabalee bakka fakkaate dhidhiita'ee hin ka'a jechuudha. Ijji kiyya diddiimate sababbiin isaa yeroo dheeraa bilbila irraan bulaa irriba gaarii rafuu irriban fixanne waan ta'eef bakka qaamni kiyya waliin gadhiisu ture giddii mana namaa ta'e tan ka'a. Garuu amma immoo ofii kiyya fataa jedhee zanaa jedhee tanan ka'a jechuudha. Kanaaf bilbilli tokko nama xuuxaa dhiiga namaa xuuxaa irriba irraftu taanaan hojii namaa maaragaan hin hojjettu dalagaan madaamii ni hafa dalagaa madaamii maaragaan hin hojjettu jechuun madaamii teetiin guyyaa guyyaadhaan walitti bu'uutu dhufa. Yeroo guyyaadhaan walitti buute immoo deemtee madaamii si jibbaa deemuu dandeechi. Yeroo ishee si jibbite immoo madaamii si jibbite jechuun immoo jireenyi kee kantuu ta'e jechuudha. Sababbiin isaa bakka ishiin ati hojii ishii maaragaa hin hojjenne jechuun ishiin ofirraa si gaggeechuuf murteessiti jechuudha. Sitti illee himtu har'a si gaggeechaa boru si gaggeecha hin jettu kanuma tiikeetii sitti murtee yallaa jettee shaanxaa kee guurradhu siin jettutu jira. Kanaaf jechuudha kun immoo odoo isin hin mudatiin isin maal gochuu qabdu? Tokkoffaa galgala bilbila sa'aatii 11 darbe taanaan bilbila keechanirraa fagaattanii akka amantaa keechaniititti kadhannaa keechan gootanii du'aa keechan gootanii gara irriba keechanii deemudha. Erga kadhannaa keechaniin gootaniin boodatti bilbila laaluun hin barbaachisu jechuudha. Irriba keechan qofas hin barbaachisa. Irriba maaragaa yoo raftan irriba jechuun immoo soorata jechuudha. Irriba gaarii rafte jechuun qixxee soorata gaarii nyaatedha. Nyaata bichaa miti kan namas furdisu, nyaata bichaa miti kan nama suqqisu jechuudha. Irribni soorata caala, nyaata caala waan ta'eef ijoollee keenya baay'ee kan miidhaa jiru immoo irribaa jechuudha. Kanaaf akkasis sineen jedha. Isattaan fudhaan immoo paawur chaarjeriis ta'ee bilbila keechanis ta'ee yeroo irriba keechanii iddoo raftan sanirraa fageeffadhaati irriba keechaan rafaa jechuudha. Eerfoonii keechanillee gurra keessatti yeroo dheeraadhaaf fayyadamtanii galgala immoo akkasumatti irribni yoo fudhate eerfoonis gurra keechanitti keessatti hin dhiisinaa jechuudha. Rakkoo gurra keechanirraan ga'uu danda'a waan ta'eef akkasii siniin jedha. Ijoollee baay'een haala kanaan miidhamaa jiru waan ta'eef jechuudha. Wantuma hundumaa yeroo fayyadamtanii haala isaa laalatii fayyadamaa malee akkuma isinitti fakkaatetti hin fayyadaminaa isiniin jechuu jaaladha. Ani immoo viidiyoo kiyya asumarraa nan goolabaa. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa jecha hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Galatoomaa baay'ee isiniin jecha mana kana immoo like, share, subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha.